Gurraan dabre keessa sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti kan qabame dargaggoo Muhammad Deeksisoo wanti yeroo san gaafii mirgaa waan tureef gaabbinatti dhaga'am tokkolleen hin jiru jedhe. Muhammad Deeksisoo gurraan darbe waltajjii eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti sagalee mormii namoota hidhamanii fi haqa Haacaaluu Hundeessaaf jedhu erga dhageessiseen booda hidhamuun adoolessa 10 2021 gadhiifame. Muhammad waltajjii pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi aangaa'onni olaanoo mootummaa federaalaa argamanitti ture. Firii Jawaar Muhammad Justice for Haacaaluu jechuun sagalee guddistuun galma sirni eebbaa geggeeffamu keessatti kan dubbate. Muhammad eenyumtuu beekuu kan qabaatu gaafii mirgaatti wanti na yaaddessus ta'e kan na sodaachisu yookaan ammoo wanni itti gaabbu tokkolleen hin jiru jechuun BBC'tti hime. Erga to'annaa jala oolfamee kaasee bakkeewwan garaagaraa jahatti hidhamuu kan dubbatu Muhammad isaan keessaa lamqofti bakka man hidha iddilee yoo ta'an kaan ammoo aliddilee namoonni itti dararamanidha jedhe. Kanaan dur Muhammad guyyaa to'annaa jala oolfame poolisootaan reebichi irratti raawwatamu koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa himuun isaa ni yaadatama. Muhammad Awaash Malkaa Laforsiis Lukuu keessatti namoota biraa waliin garbaatii tokkotti hidhamuu isaa kaasuun jimaata irraa kaasee namoonni hedduun gadhiifaman jiraachuu BBC'tti himeera. Haal turmaata isaa man hidhaa Awaash Malkaa yoo dubbatus guyyoonni achi ture akka waggaatti dheeraa waan turaniif hin lakkoofne garuu baatii tokko ol ni ta'a jedhe. Haal man hidhaa Awaash Malkaa ilaalchisee bakka lukkuun itti horsiifamaa ture maal akka ta'e hubachuu ni danda'ama jechuun ibsi. Yeroo hidhaa turetti waan isa mudate dubbachuu irraa kan of qusate Muhammad. Kan namuudat kanneen hidhaa jiran birootiin kan addaati miti namoota hedduutu hidhaa irratti argamaa jedhe.